يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسان والهادو بيسو ولا أرجو ولا برو وانجد مفترى نيجا جورا الرسم فلورا في نيجا جورا كناب نمو نسرت يادك سنكبدنو اتفوفتو أنا مرت جورا وانتني سربا إساتوكو إرها جدومي أكنا مو نسرت يادتني في sirboota isaa banaan ture mobbolee wanna geeffachaan turre maama zeena kam akkam sirba kana shaakaluun kun jechuun walaloolee sirboota kee durii keessaa tarii sirboonni durii baay'isa wayi walaloo yoo qabachuu ta'e dhalatti hin dagatamaam ijoollee akkasitti waan ustaas Raayyaan ofii dagatee warra kanarratti barreeffatanii ka'anii dubbisaati jedhamu walaloo hin dagatama waan ta'eedhaafi yoo dagachuu baatee jedhe isiniif sirba maammeenii akka yaadattanuuf jechuudha. Maammi sirboota kee keessaa jechuudha sirboota keessattuu albamii jalqabaa keessatti baafte keessaa kan sammuu keessatti amma yaadattu yookaan ammoo kan sitti tolu kan yaadannoo waliin qabdu yaadachiisuu dandeessaa laata? Ni jalqaba. Hayyee. Ni jalqaba sila uummanni baay'een beekanii ol qabnaa kan oromummaa sana. ol qabnaa seenaa guddaa era oromticha sirna gadaa teessoo jaarsaa biyyaa caffee fodaa ol qabnaa maaliif badaa fedhiin ilma namaa kan itti eegamu mirgi ilma namaa kan itti eegamu sirna gadaa kee qadhaa wayii ture na fakkaata gisee duraan xiqqoo beeka qadhaa wayii ture nama fudhatee jira sagalee kiillolee qaba muuziqaa irra ol baanaa irraa dhufe amma immoo jechuudha maammaleen jechuudha furdatee jira maaltu argamee jedhanaafis yaada kennuu dandeessaa laata akkamitti furdatamuu akka danda'amu maammi anis furdachuun barbaada waan ta'eedha. Yaada gaarii qabaachuu. Yaada gaarii qabaachuu. Anis yaada badaan qabu dhugaa dubbachuu fi. Taphaafin jedhee. Already namni baay'een furdachuudhaa fi yaada dhiisuudha jedhame. Yaada dhiisuu. Cinqamuu dhiphuu dhiisuu. Cinqamuu dhiisuudha. Hayyee. Ani cinqamuu dhiisee miti. Wanti ta'u kamiyyuu gubbaadhaa si ajajama waan ta'eef wanta dhufu kamiifuu fudhachuuf qophiidha. Iyyaaddaa'u jechuuf hin jedhe. Wanta kamiifuu iyyaaddaa'u. Waan humna kootiin ayyaala humna kootii ol taanaan nan dhaabachumatti akkuma reefuu ati na barbaaddee na argatte sanatti waan humna kootii nan fiigaa dadhabnaan nan dhaabbadha. Kanumaaf malee furdiin nama gantis yeroo deekaa muraasa. Amma namoonni baay'een koomantii jalatti keessattuu jechuudha ijoolleen shamarran dargaggoowwan kun kanneen biyyoota garaagaraa jiran kun koomantii jalatti maal jedhanii barreessaa dhuseete yeroon baradhuun dhaggeeffataa ture sirboota isaa kana baay'een jaalladha jechaa jiru keessattuu jechuudha sirba keessana shallaayii alan zeenabaa nattaskoo seenaa keen qabaa yaaddoo keen qabaa shallaayii alan zeenabaa edal gammanamaa shallaayii alan zeenabaa guntuuta kee qabee shallaayii alan zeenabaa rafee damma keetan shallaayii alan zeenabaa of duraa si dhabee shallaayii alan zeenabaa nattaskoo seenaa keen qabaa yaaddoo keen qabaa sirba sana jechuudha hedduu namootaatu beeku baay'ee jechuudha vaayiraalii bahee ture sirbi sun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e keessattuu sagaleedhumaan nuufa jedhuusiin jechaa jiru. Sagalee kee ol fuudhii beezii akka diraqaamu rakkoon qabu. Keen qabaa yaaddoo keen qabaa. Shallaayii alan zeenabaa. Shallaayii alan zeenabaa. Shallaayii alan zeenabaa. Shallaayii alan zeenabaa. Naftas gooseenaa keen qabaa yaaddoo keen qabaa. Dhugaa sirba kana jechuudha hin beektu hedduun keessan jechuudha Muhammad Zein Mahmud jechuun dhugatti artiistii baay'ee jabaa ta'e sagalee
kan ta'e jechuudha. Sagalee baay'ee miidhagaa ta'e qaba. Sagalee san qofa osoo hin ta'in immoo wanti adda isa godhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama qaroo dhabeeyyii ta'ee jechuudha. Sinii galee qaroo dhabeeyyii ta'a umrii isaa kanaan jechuudha. Aartii Oromoo keessatti yeroo sirni gadaa rakkoo keessa galtee akkarraa kana kunoo bakka adda addaatti hayyama argatee sirni gadaa keessattuu irreechi biyya keessatti bakka adda addaatti akka kabajamuuf carraa argate kana miti. Yeroo baay'ee rakkisaa ta'e keessatti jechuudha. Ol qabna sirni gadaa kufe sun ol haa ka'u jedhee jechuudha. Qaroo dhabeeyyii ta'a jechuudha. Oromummaa isaatiif oguma qabuun dandeettii qabuun nama waa guddaa hojjechaa turedha maammeen jechuudha. Galata guddaatu isaaf mala. Nama kana eessa jira jennee hedduun keenya hin qoranne ta'a. Artistoota baay'ee kan Oromummaa kanaaf hojjetanii dhokatanii jiran baay'ee jiru. Kun immoo jechuudha. Yeehwaalaa kaleellee fiitu yeellam jetti warri suni. Namni seenaa kaleessaa hin qabne narraa hangas maragatee hin qabu. Seenaa wayii qabaachuu qaba. Dhaloonni kaleessaa sun osoo waan gaggaarii gochuu baatanii abbootiin keenya osoo waan gaggaarii gochuu baatanii innarraa kun ittiin piraawud ta'ee ittiin bahee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoota sana keessaa gama aartiitiin hojii hojjechaa turan nama turan keessaa nam tokko jechuudha Muhammad Zeen Mahmudi. Kanaaf jechuudha artiist Muhammad Zeen Mahmud hojiilee ajaa'ibaa ammarratti qabatee gara hawaasaatti dhufuuf jedha. Waggoota yoo xiqqaatee almost waggoota sirbi keessuun erga bahee waggaa 10 ta'uu argamanii sirbi. Oh my goodness. Waggaa 16 jechuudha laala. Waggaa 16 jechuun umrii dargaggeessa tokko jechuudha. Yeroo sanarraa kaasee sirbii sana booda bahee jedhee jiru akka sirbaatti sana booda wanti ati pablikaali maxxansitee jettan jiru of biratti qabachuu ta'e alatti jechuudha. Kittii qofatu akka singiliitti bahee. Okay. Tadi dhagoo dandeessa. Okay. Magaalee laylaa yaadamoo lalaa. Barbaaden nabee kooricha jaalala. Magaalee laylaa. Shiqeen talaa. Magaalee laylaa. Yaarri lamaan kulii. Magaalee laylaa. Siyaadhi dadhabee. Magaalee laylaa. Eegaa yoomnuu fuudhee. Magaalee laylaa. Yoo as jiraan kokee. Magaalee laylaa. Iltuu malee gogaa. Magaalee laylaa. Yoo kan biraa sobee. Magaalee laylaa. Michuu malee sobaa. Magaalee laylaa. Yaadamoo lalaa. Barbaaden nabee kooricha jaalala. Wow. Dhugaa sagalee baay'ee namatti toludha. Akkam jedhee akkan ibsuun kan gama kootii waan sirboota kee baay'ee jaalladhuu fi yoon asirratti dhufu hin fakkaadha. Namoonni immoo keessatti si beekan baay'een jiru. Rashida welcome. Okay, kanaaf jechuudha. Artistiin keenya kanatti jira. Mimamme osoo yaada namootaa seensisee fujjuu hin eegalin jechuudha. Ammarratti eessa akka jirtuu fi akkamitti akka jirtu obboleewwan keenya sirri si daawwachaa jira. Almost gara nama 500 si daawwachaa jira laayivii kana jechuudha. Si dhaggeeffataa jira kallattiin ta'e biyyoota garaagaraarra jechuudha. Sheerii godha namoonni. Sheerii godha namootatti jechuudha. Ohoo nama kana hin beekaa. Salim Umar welcome. Okay, kanaaf jechuudha. Mee ammarratti jechuudha Muhammad Zeen Mahmud akkamitti jira? Aartii irraa kaasee hin fagaanne akkuma jettee nuuf ibsitee jette jechuudha. Aartii irraa akkam fagaanne nuuf ibsitee jirta. Aartii akka hojjechaa jirtu waa baay'ee akka of biraa qabdu hojiilee ajaa'ibsiisoo aadaalee Oromoo kutaa garaagaraa akka sila dhaggeessitetti dhugaa dubbachuuf sirba sana osoo hin danda'ani woytuma sana jechuudha si addee uummataa dhagaa akkana dhaggeeffatan seera waan hin taanedhaan malee dhugaa sirboota ajaa'ibsiisoo qabattee dhuftee jirta. Mee haala kamirra jirta? Ammarratti eessa jiraachaa jirta? Mee maaliif uummata kanatti wanti dhaammachuu barbaaddu? Waan jedhamu osoo carraan siif kennamee jedhee yaada tokko lama nuuf jedhi maammee ko. Egaa irra caala isaa soofteetta. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hin bahee erga bahee booddee immoo hojiinuma dhuunfaatti bobba'u malee hojiin asii facheettee wanti hojjettu hin jiru wanti qabatamaan jechuudha. Isaan boodas immoo waltajjii garaagaraa hojjechuudhaaf haalli nageenyaa maalii kun mijataan turre. Kanaaf gaafan taa'u akkuma reefuu sitti meesan wantootuma fuulduratti uummataaf bahuu danda'anii hojjechaa ture. Egaa waan irraa eegamu amma humna kootii qopheeffadheera. Galaa qopheeffadhe kan ammoo warra fidee simbiraan gaheera. Akkatti nyaatamuu fi akkatti maaliin dhiyaatee immoo akka uummata biratti nyaatamuu danda'u. Gotiidhamoo, kitifoodhamoo, shiroodhamoo akkamiidha nyaatamuu waan jedhamu filannoon kan uummataatiidha kan kee gaaffii. Egaan obboleewwan kiyya gabaabinumaan jechuudha dhugaadha. Muhammad Zeen jechuudha nama baay'ee artistii baay'ee tokko jechuudha. Qaanfatu jechuun ni danda'ama. Nama baay'ee qaanfatu, nama baay'ee piraayiveetii isaa paablikii irratti ibsuu hin barbaanne kanumayyuu uleedhaan jechuun hin danda'ama. Sadarkuma kanayyuu hanganumayyuu laayivii kana dhufuudhaa fi chaalenjii baay'ee keessa galleetu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha.
hangamuu yoo ta'e nama jireenya isaa private godhatee jiraachuu barbaadudha. Inni immoo sadarkaa kanatti jechuun yeroo ammaa keessatti qaroo dhabeeyyii ta'eetu dhiisaati inni ija qabu inni fayyaa qabu iyyuu yeroo gargaarsa hawaasaa barbaachisee jedhe akka hawaasaatti wal bira dhaabbachaati kanarra qaqqabnee jenne inni immoo jechuudha waan tokko yoo ta'e jedhe hanga danda'uun jechuudha. Sirba isaa kan jaalladhu siyaamuun owwaattuu fagoodha teessoon kee. Siif jedhamu mucaa tokko Saalim Umar jedhama Kaanadaa kana jiraata isa takkas jechaa jira koomantii jalatti. Kanaaf jechuudha Muhammad Zeen hojiilee ajaa'ibsiisoo qabatee dhufaa jira. Egaan hundumti keessanuu asirratti seentanii yaada keessan gaggabaabsitanii ittiin wal baruu dandeessu Muhammad Zeeniini. Kallattiin isin dhaggeeffata namoonni asirra jirtan immoo sheerii godha. Kaalid jalqaba irratti situ ergatee na seensisi jechaa jirta. Akkasii taaptaap gochuun isin taaptaap godhaa gochuun sheer godhaa. Ayye salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kaalidu. Ewa. Beektani. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir Ibrahim. Ma mucana guddise wallala obboleessan gafa. Jirtu fayyaadha mamme. Jirra galata rabbii. Wallahi guddaa sagalatoomi jiraadhu kabajami ulfina simala nama kana sibiratti argachuu keenyaa fi nama qaata yeroo baay'ee nu ogguu namni du'e nama yaadachuu guddanna dhiifama nuuf godhan Oromoonis gaafa namni du'e nama yaadatanii bo'aa nama geggeessuu caala namni jiru jajjabeeffamee hojii isaatii yaadatamuutu baay'ee bareedaadha irra caalaan uummata keenyaa galatoomanu kunoo eessatti badee يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى